kabajamtoota koo akkam jirtu bakka jirtanitti nagaan koo sinaa qaqqabu jecha har'a waadaa koo eeggadheen kutaa lammaffaa isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Isa dura wanta kun isin gaafadha. Ilaalchinuun gaa'ilaaf, ilaalchinuun mana keenyaaf, ilaalchinuun jaalala keessa jirruuf qabnu maal fakkaata? Maayindi seetii keenya geeddarachuu yookiin ilaalcha sanaaf qabnu geeddaruutu nurra jira. Wanta tokko yoo beelofnee hin nyaanna ta'e wanti sun nu sifaa yookiin barbaanneetu nyaanna. Feeneetu nyaanna. Gorsa ammaas akkasuma. Gorsa nan waa'ee gaa'ilaaf kana fakkaatan irratti kennu dhageenyee of jijjiiruudhaaf yookiin mana keenya keessatti raawwachuudhaaf dura fedhii qabaachuutu nurra jira. Yeroo guddannu akkuma kana dura ibsaa turetti aadaan jira, amantiin jira, soosaayitii yookiin ummati nuun keessatti guddanne jira. Wanta nu qabee yookiin nu keessatti hafee nu sakaalee akka nuun hin tarkaanfanne, akka nuun firiin taane, akka nuun wanta kanarratti illee ibsa gahaa hin laannee fi wantooti nu qaban jiru. Haalli nuun itti guddanne jechuudha. Yeroo baay'ee aadaanuuf ta'ee saba keenya keessatti dubarri yeroo heerumaaf geessee xiqqooleetii taatu yookiin turtu maaliif hin heerumtu? Umuriin keessarra darbee dhiirris akkasuma maaliif hin fuutu? Hiriyoonni kee meeqa fuudhanii achi namni sun waaqayyo isa gargaaree yeroo gaa'ilatti galee mana ijaarratu. Maaliif hin deessan erga wal fuutanoo akkasii namni hin dahaa achi tokko yeroo dahanii maaliif hin dabalatan namni hin dabalataa 3 4 yeroo ga'u isinitti baay'ate isin gaa maa ijoolleen amma kana waan akkasiidhaanii wal cabsuu yookiin immoo jajmantiitu baay'ata. Waa waliin jechuutu baay'ata malee gaa'ila keessatti akkamittiin gaa'ila o'aa gaa'ila jaalallisaa roomaantik ta'e yookiin jaalalli isaanii nama hawwisiisu. Akkamittiin jiraattu gorsi kanaaf kana fakkaatanii yeroo baay'ee nuuf hin kennamani. Kanarraa of cirree baanee yookiin wanta hidhamne sanarraa kutannee baanee kan as baanee jirru fakkeenya tokkoon isinii laadhaa. Arbii akkuma hundi keenya beennu arbii guddaadha baay'ee humna qaba. Arbaa naannoo biyya Hindiitti naannoo tokko tokkotti jedhanii ijoollummaa isaadhaa kaasaniitu jirma guddaatti yookiin muka guddaatti sansalata guddaan yookaan finyoo baay'ee jabaadhaan hidhuun erga hidhaniini booda arbi sun yeroo taphachuuf yookiin socho'uuf jedhu yeroo harkifatu yeroo maal jedhu finyoon sun sirriitti qabeenii guddate socho'uu hin danda'u. Achi erga inni sirriitti guddatee achitti sooranii dhanni isaa guddaa ta'e booda achi hiikanii akka barbaadanitti itti fayyadamu. Kana jechuun maal jechuudha? Feestivaaliif itti fayyadamu, fuudhaaf heerumaan, arbi naannoo Hindiitti naannoo tokko tokkotti gatii guddaa qaba. Sirriitti itti fayyadamu. Garuu arbi humna qaba, arbi guddaadha. Humna isaa garuu hin beeku. Sababiin isaas maali? Yeroo ijoollummaa isaadhaa hidhamee ture waan ta'eef achi keessaa ba'uuf yaalaa ture gallakkisiisuu hin dandeenye yookiin of bilisa of baasuu hin dandeenye isa booda. Akkuma hidhameettidha sammuun isaa kan inni yaadu. Garuu gallakkifamee jira. Garuu goodaarra jira. Garuu deemaa jira. Namatti ittiin bashannanaa jira. Nuun shamarranis akkasuma. Kaleessa aadaan itti guddanne akka nuun gaa'ila keenya keessatti bilisan taane, akka nuun ifan taane, akka nuun of gudunfinu, akka nuun of qabnu, akka nuun gadaantummaan nutti dhaga'amu taaneetudha kan nuun ittiin jenne. Maal jechuun barbaade gara ijoo dubbii kootti yeroon galu. Gaa'ila ijaarrachuuf yookiin gaa'ila mi'aa gaa'ila roomaantik ta'e jiraachuudhaaf jaalalli qofti gahaa miti. Ogummaan hedduu barbaachisaadha. Ogummaa keenya itti dabaluu qabna. Kanaaf namooti jaalala qaban yookiin namooti wal jaallatan baay'een gargar bahanii kan isaan erga gargar bahanii booda rigireet godhuu, hin gaabbuu, hin aaruu yookiin wanta biraa keessa galu godaannisa guddaadha kan namoota sanaaf dhiisee darbu. Nuun immoo akka keenyaatti amma hubannoo keenya gaa'illi gara hin taanetti akka hin deemnee fi obbolaa koo shamarraniis ta'e ijoollee dhiiraa dabalatee hunda keenya laallata waan ta'eef akkuma hundi keenya beeknu gaa'illi isa 50-50 sheeriidha. Wanti hundumtuu wanti nu mana keessatti goonu wanti nuun goonu hundumtuu walqixa. Akkuma sagalee waaqayyootti iyyuu jechuudha. Garuu namooti adda addaa lama mana lamaatti guddatan yookiin mana adda addaa maatii adda addaa lamatti guddatanii gara mana tokkootti dhufanii mana yeroo ijaarratan yookiin gaa'ila yeroo dhaabbatan amalli isaanii adda addaa, bifi isaanii adda addaa, maatii adda addaa keessatti guddatanii wanta adda addaa dabaranii kan dhufanii asitti yeroo dhufanii tokko ta'anii
especially the first 3-4 years is hard. Waggaan sadan arfan jalqaba hardiitti ta'a, itti ulfaata. Sababiin isaas gara tokkootti dhufu kaa amalootni baay'ee dhiisuuf nama rakkisan jiru, wal gorsan jiru, sana gidduutti wanti baay'een uumamuu danda'a. Asirratti gaa'ila warra dhaabbachaa jirtaniif keessumaa warra baay'ee gaa'ila keessa hin turree fi kanan jechuu barbaadu murtee hin taanetti daftanii hin ariifatinaa, hin jarjarinaa jechuu barbaada. Sababiin isaas yeroo baay'ee gaa'illi balbalatti seennu malee balbala keessaa baanu hin qabnu. Kan itti keessatti yeroo hundumaa barannu, kan yoomiyyuutti hin eebbifamne, kan bara baraan guyyaa guyyaan itti barachaa deemnu, hamma lubbuun jiraannee nama sanaa wajjiniin tokko taanee abbaa manaa sana wajjin yookiin haadha manaa wajjiniin tokko taanee hamma jiraannutti guyyaa guyyaan gaa'illi mana barumsaadha. Wanti guddaan sammuu keenya sirreeffachuu, sammuu keenya gaa'ila sanaaf qabnu yookiin ilaalcha nuun gaa'ila sanaaf qabnu guddaa akka ta'e hubachuu, gaa'illi vaaliyuu akka qabu, wanta hundumaarrayyuu akka caalu dursinee hubachuu. Fakkeenyaaf ani abbaa manaan koofaan hiriyummaadhaan kan walitti dhufne waggaa 21-22 dura. Gaa'ila keessa erga gallee mana tokko jiraachuu jalqabne waggaa 16ffaa keessa jira. Guyyaa guyyaan mana barumsaadha gaa'illi. Wanti walirraa barannu jira. Garuu ilaalchi koo ilaalchan gaa'ilaaf qabu guddaadha. Gaa'ilan jiraachuu barbaadu dhiira tokkotti heerumee callisee miti. Fanii itti godhee, enjoy itti godhee, itti gammadee, physically itti gammaduu qabna. Dhanni keenya yeroo tokko waa gammaduu qaba. Mentally satisfaction qabaachuu qabna. Sammuudhaan sirriitti itti gammaduu qabna. Mana keenyatti boqochuu qabna. Abbaa manaa keenya wajjiniin baay'ee connected ta'utu nurra jira. Kanaaf yeroo baay'ee wanta na bira jiru itoon hin tuffatiin kan hin gadi baasu. Namni immoo jireenya isaarraa yeroo ka'u it makes sense. Namni jireenya isaarraa ka'ee yeroo wanta tokko dubbatu hiika qaba. Wanta dubbisee yookiin wanta miti, wanta jiraadheedha kan sitti himaa jiru. So sammuu keenya wanta gaarii soorree ganama kaanee har'a guyyaan koo bareedaa ta'a. Har'a guyyaan koo akkas ta'a jennee guyyaa keenya bareechuudhaaf qophoofne guyyaa keenya irratti hojjannee sammuu keenya irratti hojjannee har'a wanta gaarii hin taane dhaga'uun barbaadu. Mana koo keessatti gammadee ooluu barbaada. Abbaa manaa koo gammachiisu, ijoollee koo gammachiisuu barbaada yookiin jaalallee koo gammachiisuu barbaada jennee dhiirris ta'e dubartiin ganama yeroo kaanu nuufis guyyaan keenya nu bareeda. Nama nu wajjiniin jiraatu yookiin laayifii sheer nu wajjiniin godhu sanas gammadee oola. So kana akka carraallee ta'e darbee guyyaan sun borii keenya yeroo yaadannu wanti sun bareedaadha. Irratti hojjanne irra kaa, yeroo laanne irraaf kaa. Kaleessi yeroo hundumaa seenaadha. Harri kennaadha. Boor immoo abdiidha. Kan nun jiraachuu qabnu har'adha. Kan nun geeddaramuuf tattaafachuu qabnu har'adha. So ijoo dubbii kootti yeroon deebi'u relationshipii keessatti inni guddaan inni hin baratamne aadaa keenya ta'e jechuudha. Wal encourage gochuu yookiin wal jajuu sobaan miti. Wal jajuu wanta tokkoon experience gochaa ture. Maalan gochuu jalqabe anaan kan na fayyadee jechuudha. Namni gaa nama ta'ee mudaa hin qabne hin jiru. Namni nama ta'ee dadhabina hin qabne hin jiru. Namni nama ta'ee yoo funaanta wanta baay'ee gadheesaa yookiin wanta hin taanesaa yoo yaaddanii abbaa manaa keessan irratti yookiin haadha manaa keessan irratti mudaa baay'ee argachuu dandeessu. Maalan gochuu jalqabe wanti na fayyadee abbaa manaan koo mee gaarummaan isaa maalidha jedhee yeroo baay'ee wanta inni mana keessattis godhu wanta inni naaf godhu angaarii jedhee yaadu tokko lama callisnee yeroo barreessinu yeroo tokko wanti bakka abbaa manaan keenya yookiin haadha manaan keenya yookiin jaalalleen keenya hin jirretti waa'ee isaanii gaarummaa yeroo yaadnu keessi keenya jaalala dabalaa deema. Nuun namadha. So wanta sana yeroo yaaduu qofayyuu miti. Yeroo wantoota xixiqqoo nuuf godhan haati manaan kee mana kee keessatti buna ishee danfisattee maal gootee si gammachiisuudhaaf wanta xixiqqoo gootee yeroo galtu har'a immoo baay'ee manni bareedee jira, nyaata baay'ee minyaa hojjattee jirta. Encourage gochuu abbaan manaan kee alaa yeroo galu ijoollee keetti muuziqii kiiloo tokko baatee dhufa yoo ta'e yookiin alabee ijoollee isaaf bilbilee wanti baay'een jira. Obbolaa koo
keessumaa callisnee namatti hin heerumne miti kara deemaatti hin heerumne namni kamiyyuu jenereeshinii keenyatti wallaallee wal jaallannee waliif maraannee tola kan wal fuune erga mana tokkotti galle wanti adda nu godhu wanti nun akka waliin galle nu godhu jalqaba gatii nu waliif qabnutu xiqqaachaa dhufe sun immoo maalirraa hubannaa dhabuurraan kan ka'e environmentii keessa jirru wanta adda addaa oduu sammuu keenya wanta junk ta'e yookiin wanta nun fayyanne sooruurraan kan ka'e yeroo baay'ee dadhabina namaadha malee jabina namaa walii ilaaluun hin jiru wal galateeffachuun hin jiru waama xixiqqoodhaaf yeroo wal galateeffattu wanta guddaa argatta obboleettii koo keessumaa ijoollee shamarranii ijoolleen dhiiraa jechaan akka galateeffatamuu barbaadu yookiin jajamuu barbaadu akkas yeroo jedhu sobaan jajaa miti wanti xiqqoo isaan godhan garuu gatii qabeessa wanta ta'e jajachuu atikkoo akkasii boor harka 10 irraa fudhatta abbaa manaanis akkasi alaa yeroo galtu waa nyaachuu barbaadde yoo ta'e maaliif kun hin hojjetamne maal kana trust me na amanaa warri dhiiraa dubartiidha waan ta'eef dubartiin yeroo tiyyan yeroo tuffatan yeroo maal jedhan hin jaallattu yeroo galtu jecha gaariin jedhi haadha manaa koo yookiin bareedduu koo yookiin maqaa haadha manaa keessanitti waamtan maqaa masheedhaan iyyuu waamaa xiqqoo gaggabaabsaallee amma fakkeenyaaf bashaadduu yoo ta'e bashoo koo maal koo maqaama jira miti wanta jaalala dabaluun arrabuma gaariidhaan ol seenuu jecha kind ta'e walitti dubbachuu jechoota filachuu nama sanaaf jecha filachuu jecha laphee namaa qabbaneessuu jecha yeroo tokko abaluu jettee yeroo manaa galtee waama dubbii ta'e tokko gaafattuu fi abaluu koo mee taa'imee har'a wanta si gaafadhuun qaba jettee yeroo gaafattu rispoondiin nama sana biraa argattu tokko miti. Warri shamarranis waa yeroo barbaannu wanta kanan barbaada akkas maaliif gochuu diddee jechuurraa dhiirri xiiqiin jaallatu amalaan abaluu koo amman kennaa koo kanan barbaade kanan godhi yoo isaan gochuu didan hin caqacaqinaa yookiin naagiin godhinaa ijoolleen dhiiraa ciqicidhii hin jaallatan dubartiin obbolaa koo shamarranii kanan gorsuu barbaadu please gaa'ila keessan hin barbaaddu yoo ta'e yookiin gaa'illi keessan yeroo hundumaa akka ta'u akka jaalalli mana keessan keessatti margee abaaboo godhatee yeroo hundumaa jireenya keessanitti gammadanii jiraachuu barbaaddu taanaan mala fayyadamaa dhiira caqacaqxanii akka inni ala ooluu akka inni mana isaatti hin gallee akka inni isin jibbu akkun isinirrallee darbee ijoollee isaa jibbuun godhinaa kanan isin gorsuu barbaada dhiiraa amalaan bittanii jennaanii akkuma barbaadan jireenya keessan keessatti godhachuu dandeessu uumamaan namootii akkasumatti waan dhageenye maal jiraachuu danda'u garuu wantoota xixiqqoodhaan nagaa wal dhorkuudhaan boqonnaa wal dhorkuudhaan walitti iyyuudhaan faayidaan argamu tokko hin jiru inni kaan gaa'ila keessatti ijoolleen shamarranii abbaa manaa isaanii encourage gochuu abjuu qaba abjuu isaa deeggariif waa gochuu barbaada bira dhaabbadhu wanta inni gochuu barbaadu bira dhaabbadhuuti ansi jira jabaadhu gochuu dandeessaattiin jedhi yeroo ati jajjabeessitu ijoollee dhiiraa baay'ee jaallatu kan dubartiin ergitee du'an sodaatuudha kana jechuun dubartiin onnachiistuutti beetti dubartiin xaa'oodha xaa'ootti abbaa manaa isheedhaaf xaa'oo ta'uu dandeessi dubartiin abbaa manaa isheedhaaf yeroo encourage gootu yookiin abbaa manaa ishee yeroo jajjabeessitu isaaf nyaatadha wanta hundumaa caalaa isa gammachiisa tokkoffaa konfiidensii ishee keessatti argaa lammaffaa isheen iyyuu na bira jirtii na deeggartii abjuu koo galmaan gaachuun danda'a waa isa dudduuba waa isa fuuldura waa isa bira akka jirudha kan inni hubatu so aayidiyaasa sodaa tokko malee yeroo hundumaa si ibsa so yeroo baay'ee gaa'ila keessatti encourage wal gochuun jaalala namaa guyyaa guyyaan dabalaa deema haadha manooliin abbaa manoolii keessan encourage godhaa abbaa manooliin haadha manaa keessan encourage godhaa abjuu ishee akka isheen bakkaan geessu abjuu ishee akka jiraattu wal deeggaruu wal bira dhaabbachuu nurra jira asirratti fakkeenya tokkoon dubbise long time ago yaadadhu maqaa isaanii haadha manaatu waa babarreessuu jalqabdi turte hin dandeessi turte histiriidha fakkaata kan isheen baratte garuu waan barreessiti
itoo barreessituu maal jettu heerumtee mucaa godhatteetu yeroo dhabuurraan kan kee wanta sana gochuu dhiistee stressfulii taate. Cinqamti yeroo baay'ee sana dhaabuu isheetti ijoolleef jettee maal jettee gaa'ela keessa galuu isheerraan kan kee wanta sanarraa adda ba'uu isheetti abjuu isheedha waan ta'eef baay'ee dhiphatti. Abbaa manaan maaliif akka isheen dhiphattu hin beeku. Guyyoota keessaa guyyaa tokko galee guyyaa boqonnaa isaadhaa kompiitara isaarra oolee taa'ee waraqatoota gaggalagashu wanti isheen barreessite tokko argee jechuudha. Wantichi ayyaana waggaa akkamittiin gaarummaadhaan fayyadamuu dandeenya kan jedhu jechoota baay'ee babbareedaan seensii namaa laatu hiika namaa laatu nama barsiisu jechoota jabaadhaan barreessite isa erga dubbisee booda dhaqee haadha manaa isaadhaanii hani barreeffama long time ago waggaa dheeraa dura dubbisteen argee barreessiteen argee dubbisee ka'ee dandeettiin kee bar ajaa'ibaa dandeettii addaa qabdaa maaliif dhaabdee jennaan baay'ee jaallattee ittiin jette yaa ayyuushoor ittiin jette dhugaa kee jettee jennaan dhugaa kun jedhe baay'ee namatti tola hiika qabaa baay'een itti gammadee namooti baay'een wanta kana too itti fuuftee hin jaallatu jedhee haadha manaasaa jajjabeesse. Sababii itoo mucaan godhatiin dura sababii wanta kanatti laafaa dhuftee fi namooti baay'een ishee kuffisuudhaaf jechootan tattaan itti daddarbataniiru. Achi baay'ee gammaddee stressii shanarraa yookiin dhiphina sanarraa bilisa taate wanta sanatti fufuutti eegalte. Yeroo tokko abbaa manaa keenyarraa yookiin haati manaa abbaa manaa isheedhaaf abbaa manooliin nurraa jajjabeeffamuu barbaadu. Akka nun bira dhaabbannu barbaadu akka nan isaan jajjabeessinu akka nun booreetti goonu hin gootaa hin dandeessaa ati jabaa koo leenca koo akkati isaaniin jennu barbaadu. Maaliif hin jennu? By the way abbaa manaa ofii eessatti yoo jajattan yoo dhungattan yoo akka barbaaddan gootanii isinitti tolee jennaan mirga keessanidha. Aadaa keenya ta'uu yeroo baay'ee iddoo tokkotti yeroo abbaa manaa wajjiniin close ta'anii abbaa manaa ofii dhungatan maal jedhanii nama guddaa miti yaada ijoollee miti maal lamaan jedhu. So what? Ijoollee ta'eefanii laayifii koo jiraachuun qaba. Abbaa manaa keedhaan ilaa mirga guutuu qabda. Jajadhu ilaal fuudhii mataarra kaawwadhu sitti tollaan. Sitti tollaan mana keetti gammannaan abbaa manaa keetti gammannaan bu'aa sammuu na argita. Akkuma sila dubbadhee jalqaba viidiyoo kanarratti too yeroo keessan hin gubiin hin goonaa hin sirreessinaa keessaa calalaa wanta sin bira hin jirre yoo jiraate keessaa fudhadhaa. Wanta sinii liqimsamu yoo jiraate liqimsaa. Anaaf bu'aa naa buuseera. Namoota baay'ee bu'aa buuseera. Mana keenya ogummaadhaan haa gaggeeffannu, wal haa jajannu, wal bira haa dhaabbannu, wal haa jajjabeessinu, hiriyaa gaarii waliif haa taanu. Abbaa manaa ofii wajjiniin best friendii walii ta'uuni rakkinoota gurguddoo easily akka nuun hiiknuuf nu gargaara. Abbaa manaa kee wajjiniin hiriyaa gaarii best friendii gaarii mata duree ishuu kamirratti yeroo hundumaa haasoftu rakkinoota xixiqqoo easily hiikta. Wanti guddaan illee akka carraa jireenya kee keessa yoo dhufe siif guddaan ta'u. Sababiin isaas waliin odeessuutti beektaa, wal dubbisuutti beektaa, yeroo tokko maayindii saarii gootaa yeroo waliin haasoftu, yeroo waliin dabarsitu, wanta tokko nan barbaade siin hin jiru yeroo barbaadu akkasumatti iyyuu beektaa, yeroo beela'u nan beelee siin jedhee fitoo hin taane beela isaarratti hubattaa. Nyaatallee dhiyeessitee fi nyaatichitti toleetti toluu baatee inni jedheef miti. Because in beekta kaa fooloo gootaani kaa yeroo baay'ee hiriyaa gaarii gaa'ila baay'ee mi'aa fi hiriyaa gaarii abbaa manaa waliin abbaa manaa ofiif ta'uu. Abbaan manaan koo anaaf hiriyaa koo gaariidha. Wanta fiilingii koo wanta na quunname iddoo hojiitti alatti wanta fiilii godhe hundumaa isatti himaa kana nan mari'adha. So anaaf wanta tokko gaafachuuf maal jechuuf anaaf it's not hard. Ulfaataa miti. Abbaa manooliin baay'eenis abbaa manooliin baay'ee way garaa keenya qulqulluu jiraannee jennaani laayifiin hardii nutti hin ta'u, laayifiin jabaa nutti hin ta'u.
jaalalli immoo kennuudha malee fudhachuu miti. Jaalala hin qusatinaa obbolaan shamarranii jaalala keessan hin qusatinaa jaalala keessan callisaa laadhaa. Yooma wanti sun illee ta'uudhaa baate ati wanta gaarii facaasteetta fuuldura keetti wanta gaarii hammatta. Warri dhiiraas akkasuma jaalala shamarraniif laattan yookiin jaalallee keessaniif haadha manaa keessaniif laattanii qusannaa malee laadhaa. Jaalalli kennaadha. Kennaa daangaan qabne. Bakka nan bifatinaa iddoo nan bifatinaa. Yoo kana nagoote negatiifi of keessaa baasaa. Yoo kun ta'e gaa'illi keenya minyaa'ee daraaree bareedee jireenya keenya jiraanna. Ani gaa'ila kootti gaa'ila qabattee ijoollee godhattee miti. Wantin hawwu romantic marriage romantic ta'e tokko itti bashannanee itti gammadee itti boqodhee enjoy itti godhee ijoollee da'uun koo eebba koo natti agarsiisu malee of gatee maal jedhee caccabee umurii koo malee miti. Hundi isaa sammuu keenya keessa jira. Gaarummaanis sammuu keenya keessa jira. Wanti gaariin taane sammuu keenya keessa jira. Filannoon immoo kan keenyadha. Garuu immoo wanta gaarii tokko sammuu keenya sooruudhaa fi bakka gaarii ooluu, waan gaarii dhaggeeffachuu, wanta gaggaarii ilaaluu, haasa'uun iyyuu hin barbaachisu. Wanta namoota negatiif ta'e, wantoota namaaf hin liqimsamne, sin fayyadne tokko haasa'uun iyyuu gaarii miti. Arrabni du'aaf jireenya arraba keenya keessa jira. Namni ija arraba isaadha kan inni nyaatu. Yeroo hundumaa ganama yeroo kaanu mana keenya keessatti labsuu, jaalala labsuu. Haati manaan kee bareedduma taatee miti bareedduu koo bareedaa koo yenee fiqir maal yoo jettee abbaa wanta barbaadden jecha jaalalaa barbaadden haadha manaa kee waami jaalladhu. Waaqayyo akka nu wal jaallannuufidha. Gaa'illi immoo hundeen isaa jaalala. Ogummaan itti dabalame sodaa waaqayyoon sodaachuudhaan itti dabalamee jennaani gaa'illi bareedaa, gaa'illi mi'aa ta'a. So gaa'ila keenya keessatti akka nu waliif mi'oofnee, walitti gammannee, walitti satisfy taanee jiraannuu fi bilisummaadhaan jaalala keenya too hin qusatiin wal jaallachuu, hiriyyaa gaarii waliif ta'uu. Waan gaarii sammuu keenya sooruu, wal jajachuu, wal encourage gochuu, wal bira dhaabbachuu hedduu barbaachisaadha. Mata duree biraan kutaa sadaffaadhaan walitti deebina. Waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Namoota gaa'ila qabdan hundumaaf waaqayyoo gaa'ila keessan gaarummaadhaan, qajeelummaadhaan yookiin jaalala guddaadhaan akkasiin jiraattan isin haa gargaaru. Warra karoora qabdanii maayindii qulqulluudhaan, sammuu qulqulluudhaan, jaalala qulqulluudhaan itti seenaa. Gaa'illi karatti seenuu qabna. Yeroo baanu immoo du'aan keessaa baana. Sun akka ta'uuf, akka nutti mi'aawuuf, akka itti gammannuuf hojii keenya barbaada. Yeroo hundumaa gaa'illi mana barumsaadha. Kolleejjii keessaan eebbifamne garuu yeroo hundumaa guyyaa guyyaan itti barannu, waliif qajeelummaa yaannu, gaarummaa ofii yookiin gaarummaa abbaan manaan keenya nuuf qabu yookiin gaarummaa haati manaan keenya mana ishee keessatti raawwattu haa barreeffannu, sana haa yaannu. Sanatti gara jaalala keenya ho'aatti haa deebinu. Gaa'illi kamiyyuu akka diigamu immoo fedha waaqayyoo miti. Gaa'illi diigamu biyya diigamuu irra caala waan ta'eef gaa'illi kan inni ijaaramu hundeensaa waaqayyoodha. Jireenya keenya waaqayyoon sodaachuudhaan akka jiraannu Rabbi nu haa gargaaru. Kutaa sadaffaadhaan walitti deebinaa. Kaayyoon keenya qajeelummaa sammuu namaa sooruudha. Waan na dhaggeeffattaniif galatooma. Social media wanta gaariif qofa haa fayyadamnu, ittiin walaa barsiifannu, ittiin haa barannu. Halkan walakkaan viidiyoo waraabaa jira. Ulfaadhaa naa jiraadhaa. Waan na bira dhaabbattaniif koomentiidhaan, laayikiidhaan, sheer gochuudhaan waan akkan jajjabaadhuuf nagootan hundi keessanii nan laala. Baay'ee ulfaadhaa. Isiniin iyyuu baay'ee galateeffamuutu isin barbaachisaa. Ulfaadhaa naa jiraadhaa. Wanta yaaddan hundumaa Rabbii bakkaan isiniif haa ga'u. Ulfaadhaa.